Oromaalee hidhamanii hidhaa keessa jiran. Oromoon dhiigaan deebisanii namni Haacaaluu jaalatu namni seenaa Haacaaluu Hundeessaa dalage beeku ilmaan Oromoo biyya keessatti ilmaan Abashaa ajjeesuu qofaan gumaan baata. Yes! Olla Oromoo jira, magaalaa Oromoo jira. Bakka jirutti kan sibiila hin qabne cuubee fi eeboo garaa kaaya. Yoo kanan godhin boruu Jawaarillee du'a, Baqqalaalillee boruu du'a, Kaduraallee boruutti aana. Addallee harma muraan haaloleetiif calii jalan godhutti deebi'uuf deemti. Amaaratu nurratti deebi'uuf deema. Yoo amana keenya keessa jiru, ka magaalaa keenya keessa jiru, bakka jirtanii eeboo garaa kaaya wanni biraan jiru. Yes! Yoo kan bilisoomna sodaan kabajaan ka salphina nutti uffifte. Oromoon maal jedhan osoo jedhan Oromoon nufi warra biyya keessa jiru isinii haa booyanii Haacaaluu hin booyinaa jedhaanii namni booye gumaa baafachuu hin danda'u. Namni booye yartuu ta'a. Goota akka Haacaaluu Hundeessaa dhabnee hin booyinaa ajjeesaa biyya keessatti. Akkasitti malee salphatamnu yoo kana goone salphatamna kun dhaamsa nama biyya alaa jiruuti. Bakka jirtanii namni ala kana jirtanillee waan biraan dhaamina ajjeesaan gumaa Haacaaluu Hundeessaa baasaa. Finfinneen hin dhaamte. Dhiira akka Haacaaluu Hundeessaa dhabnee yoo dhumne turra nu wayya waliin dhumaa kana isinii dhaabna. Fayyaa isaa gaafata. وعلينا وعليكم السلام. فوقك أبوي أكل أنا أركض وأنا برد Yes! Sagalee hawaasa kanaa ta'uu lama sadii jirti. Amma wajjin jirta.
lamaan sana godhuuf wal ta'uu qabna gaba walitti dhiyaachuu qabna walitti tokko ta'uu qabna walitti gaarrifachuu qabna akka paartiitti Jawaar Baqqalaa Daawwit wanni kun jibe dura dhukkuba kana baas namni tokko kan okkolu ogguu okkolu maatti okkolu qoree keessa jira qoree baasu cichoota miila isaatti godheedha wanni kun wal dhaabbatin akka Oromoo yoon dubbatin afaan tokko yoon dubbatin waa keessa fudhachuu gatte amma inni ante asibonyu kun bal eeruma yaa kana sodaatanii warra mana gale akka tira bulchaan tinaqanii hayyaatanii laal maali tokkummaan tun quraana keessa jirti namni islaama kana baayibila keessa jirti tokkumma walaa waatasimu bihamdillahi jamii'an walaa tafarraqu addaan bayna yoo adda tafriqatan yoo adda baatan tafshalu nuftan jaabarra bis attuma waraana nuftan yaa imma hattu laal gaangistari maalin waatee galan tokkumma hanni tisaaraa walaani galan deemin tokkummaan hatee gala baankii cabsee baruu mootummaan cabsee maalin tokkummaan liidara qaba yoo ati dheeyxee horiin qabu ni rakkadheette liidari isaa horii sin jedhe jirtu wali ture sabaa keessa ni jirti dhiyoota nama siyaase malee biyya guddoota ni jirti gaangistari nuu tokkummaan hatanaa nuu warra keenya waan keenya lafa teenya midhaan keenya biyyee teenya dhabe dhiisii hahatuu tokkummaan أنا أسوي سنة الليلة. ما لو أنت تنقل من مالي سنتين. أبوه كذا هو. جزاكم الله خير. هاي أبا روبان. كمودات. Actually, I would like to say thank you for my colleagues in Watchwood for being with us in solidarity. Thank you, Eddie, for being here. Come on here. Come on. Wasadi, Nunti, Bakanebi Yalajir. Yeke Singir. Rakobi Yeke Satu, Bakatanat, Yohan or Bakabiraj, you know, Bakat. You are sitting in your own. Mabiyya tana rakko biyya sadi akan higapan warang kanano gori tamujira shijirajen gahe jara beekun barbaachisa yoo jarat wani ban gahe jarati waa warri godhuu danda'u waan nuti fiduu dandeenyu adda baafannee beekun barbaachisa mirgi dubbachuu achi keessa biyya Itoophiyaa keessa jiru filannoon hin jirtu halkan biyyaa ilmoo fi haadha yookaan haadhaaf abbaa walirratti ajjeesanii kun hundi dhugaadha garuu warri asii wanni isaan godhuu danda'an warreen sheekee hariiroon isaan mootummaa san waliin qaban dantaa waliiyyoomaa biyya alaa yookaan immoo riijinii san irratti hundaa'a jira Itoophiyaan jaraaf warra keessattuu warra westarrii kanaaf afaan jarri beekuun itti himuun barbaachisa. Afaan jarri beekuun itti himuun barbaachisa. Warra westarrii kanaaf